إنيا دحر إسراء دقايق كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا بي بي سي أفان أوروموتي نولين ترا Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaat sagantaan keen am jalqaba. Oduu galgal kan isiniif dhiyeessin keessaa dhimma waraana kaaba Itoophiyaatti wal qabatee ergamaan adda Ameerikaa Itoophiyaatti maluuf lolnat kaasnaan rukutee jechuun dubartiin tokko abbaa warreesii jeesuu himan. Bu'uureen abbaa manaa koo akka ciisichaa mana jireenyaa keenya keessaa fuula qophoreetanii ergan awwaalee. Dorgommii miidhagina injifachuun Miss Tourism Oromiyaa akka taate maal fargisiif? Afaan Hindiyaa ta'uu ni danda'a, afaan Ingiliffaan hin beeka, afaan Amaariffaan sirriitti nan haasa'a, afaan Kooriyaa immoo nan dhaga'a, waan kana afaan haasa'e. Kanaaf oduu dabalataan waliin tura aan Aslii Galgaloo. Nuudhiyaadha dhaggeeffattooteenna oduuteen jalqabaanii gaanfa Afrikaatti ergamaan adda Ameerikaa Mike Hammer dhimma waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiruun wal qabatee baatii tokko keessatti yeroo lammaffaaf gara Itoophiyaatti imaluuf akka ta'e waajjirri State Department USA beeksise. Zalaalem Taaddasaa gabaasa qaba. Ergamaan addaa kun waraana humnoonni Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa gaggeessaa jiran hatattamaan akka dhaabbatu gochuuf carraaqii gochuuf akka ta'e himamaa jira. Mike Hammer mariin nagaa gaggeessummaa gamtaa Afrikaatiin akka eegalamu gargaaruuf hojii dippiloomaasii Ameerikaan gootu cimsuuf imala kaayyeeffatanii manaa bahan jedhame. Ibsi waajjira State Department US kaleessa baase akka jedhutti ergamaan addaa kun imala isaanii onkoloolessa 3/18 bara 2022 turuun Itoophiyaa dabalatee Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa ni daawwatu. Kana duras Mike Hammer waraanni kaaba Itoophiyaatti deebi'ee eegalame karaa nagaan akka xumuramuuf ministeera muummee Abiy Ahmed fi aangawoota Tigraay arguun waliin mari'achuu fulbaana 19 bara 2022 ibsa kennaniin himuun isaanii ni yaadatama. Mike Hammer waraanni akka haaraatti erga eegalee booda qaamoleen waraanatti jiran mariitti akka deebi'an gochuuf torban jalqaba fulbaanaa keessa guyyoota 10 Itoophiyaa deemanii ture. Haa ta'u malee waliigaltee waraana dhaabuu namoomaa mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduutti baatii 5 ture addaan citee hagayya keessa waraanni akka haaraatti deebi'ee eegaleera. Haala waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamu ilaalchisee kominikeeshiniin waan hin jirreef wanti lafarra jiru ifa ta'uu baatus dhiyeenya kana BBC'n suuraalee satalaayitiin karaa daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa irratti loltootni fi meeshaan waraanaa kuufamaa jiraachuu gabaasee ture. Ergamaan addaa Ameerikaa kun torban darbe keessa biyyi isaanii loltootni Eertiraa daangaa qaxxaamuruudhaan Itoophiyaa seenuu isaanii akka beekan kaasuun kunis akka dhaabbatuuf gaafachuun isaanii ni yaadatama. Ammas Mike Hammer daawwannaa isaanii Finfinneetti taasisuuf jiraniin mootummaa Itoophiyaa fi qondaaltota gamtaa Afrikaa waliin wal arguun ni mari'atu jedhameera. Mike Hammer waraana dhaabuu fi araara biyyaalessaa mirkaneessuu keessatti barbaachisummaa itti gaafatamummaa dhimmoota mirgoota namoomaa cimsanii ni dubbatu jedhamee eegama. Godin Shaawaa Lixaa aanaa Bakkoo Tibbeetti lolnat kaasnaan ofirra rukutee jechuun shakkamtuun tokko abbaa warreesii waggoota 11 waliin jiraachaa turanii fi ijoollee 3 waliin horatan jeesuu poolisiin hima. Waajjirri poolisii aanaa Bakkoo Tibbeetti ittaanaa saajinii Kataayee Doosha Wayyumaa waan raawwate akkanaan hima. Gaafa guyyaa 8 ji'a tokkoffaa bara 2015 halkan keessaa sa'aatii 8tti shakkamtuun tuufanii Shantamaa jedhamtu aanaa Bakkoo Tibbee ganda Amarti Gibee iddoo addaa Booree kan jedhamutti nama yookiin abbaa manaa ishii miidhamaa Shuumaa Abarraa kan jedhamu kun ka'ii buna naadatti yeroo jedhu halkan keessaa 8tti kaatee otoo buna daffisuuf buna tumaa jirtuuti. Yeroo abbaa manaa ishii kun yeroo loluuf waan jedhu ilmoo mooyyee buna ittiin tumtuun harka mirgaatiin qabatteetu saggoo isaa yookiin morma isaa karaa bitaa fi ala rukutte.